Mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture waliigaltee osoo hin ga'iin xumuramuu mootummaan ibseera. Ibsa mootummaan Itoophiyaa galgala kana baasee hiikaa fi tasaa akkasitti qopheesseera. Mariin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru dhaabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Mariin nagaa bakka buutonni qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu kan beeksisan gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseeni. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kanarratti hirmaachaa kan turan Ambaasaadder Reedwaan mariin marsaa lamaan shanee yookiin waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa turre waliigaltee malee xumurame jechuun fuula X gubbaatti ibsan. Mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa gariin keessatti gaggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadee ture kan jedhan obbo Reedwaan mata jabina qaama isa kan biraan waliigaltee malee xumuramee jedhan. Dhimma kanarratti ammatti waraana bilisummaa Oromoon ibsi kennameen jiru. Mariin marsaa lammataa kun qondaalota waraana olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmoonni mariif dhiyaatan maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga har'aatti odeeffannoon ga'aan hawaasa bira hin gahin ture. Adeemsa danqaa'umuu fi fedhiiwwan dhugoomuu hin dandeenye gareen kaan yookaan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesseen mariin kun milkaa'uu hin dandeenye jedhan dabaluunis Reedwaan. Obbo Reedwaan mootummaan fedhawwan jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaanuu fudhatamaa argachuu akka danda'u soqaa ture jedhan. Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD biyyoota akka US, Norway fi Keeniyaan gaggeeffamaa ture. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa marii kanarratti argamuu isaa dabalatee sababoota adda addaaf mariin milkiin goolabamaa abdiin jedhu guddaa ture. Obbo Reedwaan ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabuutti gaabbuu ibsanii dhaabbilee maricha kana qindeessaa turanii fi biyya maricha keessummeessite galateeffataniiru. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa bakka guyyaa lama dura haasaa karaa Zoom irraan deeggartoota waliin taasisaniin waan amma deemaa jiru kana sana jechuu hin barbaadu jedhanii ture. Namuusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira kana beekaa jechuun dubbate. Mariin marsaa lammaffaa kun yeroo gaggeeffamaa jirutti waraanni humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamus bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa akka jiru BBC'n jiraattota irraa mirkaneesseera. Isa keenyatti aanuun Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti namoonni nuti beektota dawaasaniif goona jechuun namoota 28 irra miidhaa qaqqabsiisan to'annoo jala oolfamuu poolisiin beekseera. Shakkamtoonni ammaaf maqaan isaanii hin eeramne kun aanicha keessatti dawaa bashaasaniif goona jechuun miidhaa qaqqabsiisuu isaanii qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaatti itti gaafatamaa kominikeeshinii fi miidiyaa kan ta'an Koomaandar Ittaanaa Tolasaa Gooshuu BBC'tti himaniiru. Habtaamuu Xababuutu dubbise. Gochi raawwatame kun maali? Namoonni dhuunfaan nuti beektota dawaasanii godhataniiti namoota walitti lafarratti qaban akkasumas immoo dubbii mana murtiirratti qabanin goyoomsuun namoota 28 irratti faayidaa isaaniif hin malle qarshii 100 hanga 1000 fudhachuudhaan dawaa abashaa ittiin waan hundi kun isinii raawwatamu isinii godhaniitti itti fayyadamanii turan. Gochan taaneen namoota 28 keessaati namni 9 wayyaanii galaniiru namni 19 immoo namootumti kun kan summitti dalagatan deebifneeti fayyifne jedhaniiti akkuma itti hojjetan sanatti deebifnee fayyadamaniiti araddara ta'aniiti dawaa adda addaa dibanii namoota kana tajaajilaa jiran. Kunis immoo maaliif poolisii wal dubbataniiti yeroo baatii takka nuu kennaniiti poolisii yeroo baatii takka kenneefi achirratti amma namoonni wayyaa jiran jiru namoonnis immoo wayyoomne jiru. Fakkeenyaaf amma namoota miidhamtoota keessaa nam sadiin argattee jedhama sheekaa miti nuti sheekaniiti maqaa sheekatti fayyadamaa jira maqaa amantaatti tokko kan dachii sheekarratti miidhame dubbachuu hin danda'u wanti godhamas hin beeku. Namoonni miidhamtoonni du'an jiraniif bakka sana gaheellee argachuu hin dandeenye namoonni sammuutinis immoo maraatanii maatiin isaanii sibiila akka kaatinaa dalagisuun hidhamanii mana jiran jiru. Tole shakkamtoonni kun namoota meeqa Koomaandar? Shakkamtoonni kun warri beelanii dawaa nama godhan kun nam sadiidha. Amma isaan hojii wal qabatee namoonni faayidaa kanatti fayyadamanii akkanitti hojjechiifatan nam 2 isaan wajjin jiru namoota hojjetan wajjin nam 5 to'annaa jala galanii irratti qulqullaa'aa jira. Namoonni 3 nama maraatee fayyimnaa nama himataa qabu immoo himanni isaa akka isirratti hin mirkanaa'amne goonaa namoota wal dhibdee mana keessaa qaban immoo namicha sana akka inni dubbanne akka inni maraatu akka inni jaanja'u goona jedhamee warra dawaa abashaatti fayyadamu nam 3. Nam 2 immoo namoota jara kanatti deemanii akka himannaatti dhaqanii jarri kun irratti hojjetaniifidha. Sala Barakatee dhalatee kan guddate magaalaa guddoo Tigraay Maqaleettidha. Maatiin isaa hojjettoota mootummaadha. Waraanni Tigraay yeroo eegalu barataa kutaa 11ffaa ture. Waraanni banamee guyyaa muraasa booda biyyaa baqatee ba'e.
Jireenya baqaa keessatti shiftootaan gidiraan hamaan irratti raawwatameera. Tibba kana gara Jibuutii kan imale waayillee keenya Akililuu Tsaggaayee Maatusaalaa dubbisee ture. Dargaggoon kun waan irra ga'e akkasiin ibsa. Kan maqala wacee falti መጀመሪያ ጊዜ maqaleedhaa baheen beeku yeroo jalqabaatiif jireenya baqaa waliin kanan wal bare sadaasa 12 ture waraanni onkoloolessa 24 jalqabe ani immoo sadaasa 12 baqadhee Tigraay keessaa bahe haalli ture ammaachaa waan deemeef hiriyoonni koo waliin guddadhee fi namoonni ani beeku yeroo miidhaman argeen jiruu baqaa filadhe osoon maatiyyuun mariisisiin ture kanan baqadhee bahe as Jibuutiitti yeroo kaampii baqattootaa seentu waraqaan koo lugaltummaa siif kennamee booda dhimmi kee qoratamam anis ergan waraqaa sana argadhee ji'a 10 booda gaaffiif deebii waamame haa ta'u malee gaaffiin koo lugaltummaaf ani gaafadhee fudhatama dhabe kan koo qofa otoo hin taane warra rasaasni qaama isaanii keessa jiru osoo nafiin jalaa kufe isaan boodadha jireenyi koo hamaan kan jalqabu gaa waan naaf milkaa'uu dhabeef abdii kutadheen gara biyya eegumsa baqattootaa eegumsa fooyyaa argatanii deemuun murteesse Jibuutiirraa gara Yemen galuun kan danda'amu galaana qaxxaamuraniiti anis gara Yemenitti ce'uufan murteessee ka'e haa ta'u malee osoon galaana hin ce'in warra nama butaniin hin qabame jalqaba akkuma na qabataniin maallaqa nuuf kaffalii naan jedhan afaan Oromootiin ture kan na dubbisan dhalattoota Affaar kan ta'an lammiileen biyyattis waliin turaniiru qarshii 3,000 na gaafatan akkanaaf gaddaniif jedheen rakkadhee baqachaa akkan jiru nitti hime akkanani afaan Oromoon dhageenye yeroo hubatanitti qarshii ol guddisanii 25,000 fidii naan jedhan yeroo sanatti filannoon qabu sababa waraanichaatiin rakkoo keessa kan jiranii fi mindaa isaanillee argachuu kan hin dandeenye hojjetoota mootummaa kan ta'an gara maatii kootti bilbiluun irra ture nan bilbileef dhala waan ta'eef bakka meeqa seenaniit walumaa galatti 30,000 kaffalan. Gidiraan Maatusaalaa irra ga'e kun baqattoota Itoophiyaa irraa godaanan hedduun kan keessa darbanidha. Jireenya fooyya'aa barbaachaaf manaa bahanii gammoojjii fi galaana keessatti kan du'anii hafan hedduudha. Shiftootaan kan dararamanis akkasuma. Maatusaalaan akkamiin shiftoota kana jala akka miliqee fi rakkoo dabalataa isa mudatee himeera. Kanaanis hin dhaabbanne qarqara galaanaatti na hidhanii nyaataaf bishaan dhugaatii malee guyyoota 3 ture yeroo ba'aniif galanitti akka fedhanitti na reebaa na gidirsani maatii koo maallaqa yeroo gaafatanitti morma kootti billaa butanii yoo hin ergitan ta'e isin ajjeefna viidiyoo jedhu erguuf irra deddeebiidhaan maallaqa wayita gaafatanitti lubbuun kiyya akkan oollee nu badde akkan hin oollee waan naa galeef yoon du'es nan du'a yoo nafes nan hafaa jedheen fiige kophee banaan godhadhee gatee yoon fiigu miilli koo dhiigee madaa qullaa ta'e osoon deemaa jirus busaan natti ka'e waanan dadhabeef daandiirrattiin of wallaalee kufe Affaar kan ta'an lammiileen biyyattii na kaasanii gara kilinika xiqqaa tokkoo na geessanii lubbuu kiyya oolchan as deebi'e immoo busaa waan na dadhabsiiseefuu nan kufe baqattoonni naaf birmatanii na oolchan yeroon qabamee turetti akkan du'ettan yaada ture kan na yaaddessu waa'ee maatii koo ture addunyaan nu ilaalaan jirtu du'a guutuun argannu warri Tigraay keessaa baqannee baane hundi keenya haala hamaa fi rakkisaa ta'e keessa jirra kanan abdadhu biyya kana keessaa karaa seera qabeessaan gara biyya sadaffaatti darbuudhaan of danda'ee maatii koos gargaaruudha jireenya walqixxaatee akkan qabaadhu nawwa. علي التسخاخ الهيوت كليني من مادي